bakkalatti nagaan keenya sinaa dhaqqabu jecha Oddeffano Biyya keessaa fi biyya Ala Argaachuudhaaf YouTube channel keenya Oromummaa Tube jedhu subscribe like share gochuun dagatina kallattiin gara oduu ijoottan biyya keessaan tibbana kana akka biyyaatti miidiyaalee dhuunfaa fi hawaasummaa irratti dubbileen ijoo daddarban qalbii uummata bal'aa gaddaanis ta'e dinqamuudhaan hawwachuu danda'aniiru. Kun akkuma jiru ta'ee taateewwan qalbii uummata qaban keessa kaleessa dhimma Atleet Galatee Burqaadha. Qophii gammadaa shoo irratti dhiyaachuuf gaazexeessaaf erqichaa bu'a. Waan ishee mudatee uummanni fi qaamni ilaallatu naaf haa beeku jechaa yoo himtu badhaasa injifannoowwan argattee ilaalchisee badhaafame. Konkolaataa fi mannoota waliigalaa waan qabdu hunda abbaa manaa isheetiin irraa mulqamee haala gaddisiisaa rakkachuurraa kan ka'e maatii koo waliin daandii irraa bahuufan jira. Uummanni fi qaamni ilaallatu haqa koo naaf haa deebisu, gargaarsa barbaachisu naaf haa godhan jecha ergaa dabarsitee jirti. Dabalataanis Atleet Galatee Burqaa wal dorgommii fiigicha adda addaa irra hirmaachuun injifatte beeyyaaf warqee fiduun ishee ni yaadatama. Sportiin tapha waancaa Itoophiyaa xumura Walaayittaa Dichaa fi Bunnaa Sidaamaa waliin godhaniin injifannoo Bunnaa Sidaamaan golabamuu isaa ilaalchise. Taphni erga xumuramee booda deeggartoonni Walaayittaa Dichaa kaleessa magaalaa Finfinnee naannoo Istaadiyeemii fi Meeksikoo jedhamutti jeequmsa fi mormii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa fi goolii galee keenya taphachiisuu gidduu nu jala haqe. Sirrii miti jechuun poolisii waliin walitti bu'iinsa fi jeequmsa maadhukaasni dhoka'uu deeggartoonni baay'een reebicha akkasumas gara mana hidhaa baay'inaan guuramuu fi magaalli jeeqamuu isaa miidiyaalee hawaasummaa irra taatee namni hunda argee darbeedha. Kun akkuma jiru ta'ee muufiin deeggartoota Walaayittaa Dichaa magaalota kanneen akka Hawaasaa fi Walaayittaa Soddoo keessa akka itti fufaa jiran ragaan viidiyoo bahanii Nations League Awurooppaan Poorchugaaliin Spain injifachuu yeroo lammaffaaf shaampiyoona taate. Tapha xumuraa Nations League Awurooppaa Munich Allianz Areenaatti daqiiqaa 120 taphatameen Poorchugaal peenaaltii Spain injifachuun shaampiyoona taate. Spain goolii Maartin Zubimendi daqiiqaa 21 irratti galcheen dursa qabaattee Poorchugaal goolii Nuno Mendes daqiiqaa 26 irratti galcheen wal qixxaattus Spain goolii Michael Oyarzabal daqiiqaa 45 irratti galcheen 2-1 dursaan boqonnaa baate. Qonnaa booda Cristiano Ronaldo daqiiqaa 62 irratti goolii Poorchugaal wal qixxeessite yoo galchu goolii biyya isaaf galchees 138 gaheera. Taphni biyyoota lamaanii daqiiqaa 90 keessatti goolii lama qixa golabamuun daqiiqaa 30 dabalamus goolii dabalataa wal irratti galchuu hin dandeenye. Biyya mootii adda baasuuf rukutaa peenaalitii kennameen Poorchugaal 5-3 injifachuun yeroo lammaffaaf shaampiyoona dorgommichaa taate. Alvaro Morata taphataa peenaalitii osoo hin galchiin hafeedha. Taphataan sarara ittisa qarqara bitaa Poorchugaal Nuno Mendes taphata cimaa dorgommichaan jedhamuun badhaafame. Gabaasni kan OBN'ti. Sababa haleellaa cimaa buufata xiyyaaraa Raashiyaa irraa diroonii Yuukireen geessistee hordofee waraanni Raashiyaa ajaja kallattiin pireezidaantii Vilaadimiir Puutiin irraa isaaf darbe haaloo cimaa magaalota Yuukireen irratti bahaa jira. Kun akkuma jiru ta'ee guyyoota lama aseetti magaalonni Yuukireen kanneen akka Kyiv fi kanneen biroos haleellaa misaa'ilaa fi diroonii Raashiyaa lafoo fi qilleensaan haalaan miidhamuu fi reebamuun isaanii uummannis miidhama qaamaaf lubbuuf akka saaxilaman miidiyaalee dhiyeenyatti gabaasanii jiru. CNN fi BBC bal'inaan taatee kanas gabaasaa jiru. Nu dhaggeeffachaa nu waliin waan turtaniif guddaa galatooma isaaniin jecha Oddeffano Biyya keessaa fi biyya alaatiin amma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.